asitti akkas jedhee yaadee hin beeku. Garuu Waaqayyo karaa qaba. Hunduma keenya walitti nu fidee kunoo akka obbolaatti akka maatii tokkootti walitti nu qabeera. Kanaaf ulfinni galanni Waaqayyoo haa ta'u. Nuyi maatii tokko, nuyi obbolaadha. Nuyi afaan tokko, aadaa tokkoon kun afaan keenya illee kan hin beekne nutti makamaa nu hawwaa nu gargaaruuf jedha. Kanaaf nuyis akkasuma sammuu keenya bal'isnee, onnee keenya bal'isnee nama tokkollee otoo hin qoodiin ofitti ammannee guddachuu akka dandeenyu mana isa keessatti waaqeffannu duwwaa otoo hin tahin isa mana Waaqayyoo isa onnee keenya keessa jiru akka guddifannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waaqayyo hundumaan wajjin haa ta'u. Waaqayyo inni nuu kenne, inni nu badhaase kun immoo mana isaatiif kan nuyi qusannu hin jirruuti hamma humna keenyaatti akka Waaqayyo gumaachinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Yaa Abbaa keenya Waaqarra kan jiraattu maqaan kee haa qulqullaa'u. Mootummaan kee haa dhufatu. Akkasuma lafarraa haa ta'u kan nu ruutii midhaan keenya natti eegganis nu eebbisu. Kolmatti nu galchee hamaa dhufuuf malee mootummaan keetii humnis ulfinnis galanis barbaraan. Ameen. Hundumaa kan danda'u Waaqayyo Abbaan, Ilmi, Hafuurri Qulqulluun nu haa eebbisu. Irbaata nagaa nuuf haa godhu. Yeroo gaarii haa qabaannu. Waaqayyo akkasuma onnee keenyaaf kiisii keessa keenya bannee akka Waaqayyo gumaachinu Waaqayyo nu haa gargaaru. Ameen. Bala dua berat ini. Malaikat mana boy? Anjing dia mau bersenja. Dah ini rayu. Ada derajat ke? Kan baju punya ada. Orang lain deh. Deh tadi. Angkat
Tapi kasih dia macam mana ka? Berada? Uno, nyata ke mana? Video rajra. Front is okay. Front, come front. Jirtu, mana masih korek apa? Tahu nama mana? Harga kita aja nyata kasus nendang. Lak, jijjiiroo buka fattoota kasi maal abbo Oke, kasih sendiri. Dek, bermana ini bu? Baik.
waraabbamaa jira. Waraabbamaa jira. Siya, madrakin si kan nabe rumah. Kesu tadi bertemu? Kesu tadi bertemu? Boleh kita? Waldaa dia. Rumah? Ke? Mana rabu? Biar tu di state istimal tak itu kurta bi rabu. Wah kau dia. Saya tu nunggu. Aman. Robo. Jawab tak? Mali belah ni sabari. Itu. Jawab. Mari. Anu. Hotel mana apa? Rumah. Ada. Sudah mana? Lebih menikmati suara belinya. Jatuh. Dan sini kawan. Aku kan itu berdekat leh. Kalau itu, kalau nama lagi. Dole. Buri. Ah, di mana lagi istirahat? Dan tadi berbanding ratingnya kan itu.
irratti amanti. Kamu ada malu kan ada orang jadi tadi mulai terus buka beneran rendah coba dah lah ini kata kan kok di mana? Orang ni kan? Tadi orang? Nah, jadi umur ni kau kau. Kau ni nanti kabar kau? Nanti kau baru bang. Bang, cuma kau. Ada problem? Ah, no problem. Malu yang mana tu? Wamat ala wamat di Terumbanan kota ini macam Rashanto jadi orang belum masih dulu ada sore garing kana bola jera saya nama jalan muda itu mereka kau dulu mereka kau dulu ya, mau gara kuat dia. Ya tadi ni. Dapurnya. Ini kan materi kita jera, ini kan astai itu sah. Dekat kawan kita pun dalam. Kunci kamu jak? Oh kayaknya tahu. Bukan dia badan aja deh. Pemirsa bukan dia badan. Waktu makan tu keras dia buat lalu cuma beri je. Saya nak dua mu. Mahal lebih dua mah betul. Satu. Si, kuruples dia. Ya tak? Jambaru? Mau cerita? Kamera kita kalah kawan. Tadi itu jadi mulu lalu. Malu nama tinggal itu macam. So, I mean,
anillee haasaa dheeraan godhu waanuma gabaabduu sinitti himuu barbaadetanii wanni har'a maaliif as jiru? Fundraising mana waldaa Oromoo ijaarrachuudhaa fi fundraisingidhaaf as jirra. So wanna kana waggaa baay'eedhaaf irratti hojjetaa turre amma ammaatti eessa geenyee fuulduratti immoo tarkaanfii itti aanu yookaan isteeppii itti aanu maal fakkaataa kan jedhu kanuma lamaan isinitti himeen sagantaa akkamitti darbe. Yoo akkuma beektanii yaadni waldaan Oromoo waldaa mataa ofii qabaachuu qabdu kan jedhu waggaa 6 dura kan jalqabame April 2014 yeroo sana warri waldaa kanaa wal geenyee mana waldaa keenyaa qabaachuu qabna kan jedhu murteessine kan isinni kun yeroo sana warra yaada sana sirriitti haasa'ee hamileera yookaan kaase keessaa dubartoota warra dhiiraa kun maaliif akka dadhabdan hin beeku yeroo sana warra dubartoota tun jajjabeesse kaasumfaa keessa jirti yaadatta so waaqayyo sinaa eebbisu so yaadni doolaarilee jedhus yeroo sana dhalatee dasii qabnee eenyu jechaa jirra namoonni keenya chuuchaatu yaada sana nu eenyu jedhe so dasii fundraising shanan tokko goonee innarraa samee kappaadha jaaffaa so bara darbe November 2 kan goonee yeroo sana rikardii kanaan raawundaa cabsitanii 20,000 ol kan tokkotti guurtanii har'as immoo rikardii sana akka cabsitan gaafin hin jiru miti akkam so amma maatti isa maatoon dabalatin amma ganama irraatti already waldaan kun qabdu mana ijaarrachuudhaa fi 1,110 fi $400. Yoo horiin kun dhuguma baankii jira jettanii yaaddanii kun nati kan baankii statementis akka argitan. Kunoo waggaa jaan darbe guuraa turre waggaadhanii akkana fakkaate herregni isaa so barri darbe it was a record year 48 almost 50 geenye turre jechaadha warra darbe warra sigaa har'aa qabnee baatii sadan kanaaf ta'e keessatti ishii bira numa geenyaa jennee yaadna even sana bira darbuun hin danda'amu miti maal jettu okay kun immoo dhiifama xiqqoo hin dukkanaa'e breakdown isaa horiin 1,110 suni eessaa dhufe kan jedhu fundraisingin 48,000 doolaarilee contribution almost naannoo 32,000 donationii namoonni adda addaa yeroo fundraisingii toon ta'in fundraisingidha alatti namoonni donationii kennanii 23,000 so isa eenyu kenne yoo jettanii Pastor Mokonnin Mindaasaa dabarsee kan kenne naannoo 16,000 Pastor Silashinis naannoo 3,600 namoonni biraas yeroo adda addaa obboleessa keenya Xilaanfaa yeroo tokko konkolaataa nuu kennee konkolaataan sun 2,000tti gurguramee galiin kan nu galee sana walitti qabame 23 kan ta'e jecha sana doolaarilee participationiin maal fakkaataa waggaa jaan darbe kanaa yoo jettanii yeroo calqabnu nama 11 duwwaatu faamilii 11 duwwaatu kennaa ture
amma family soddomii shantu kennaa jira. So guddina guddaa almost percentii 320 guddataa jira. Namni kana keessatti qooda fudhachuu yeroo baay'eetumaa inni itti amaneetu waan sanatti amaneetu hojjetaa jira jechaadha. So kanaaf warri qooda fudhataan jirre akkatti jajjabaatan garuu nama baay'eetu qooda fudhachaa jira. Waaqayyo isin haa eebbisu. Baay'ee nama jajjabeessa. Namni baatiidhaan sana eegee ofii isaatii gaafatee yeroo kennu baay'ee namatti tola. Waaqayyo isin haa eebbisu. So egaa ammammaatti maal hojjennee kan jedhuun isinitti himee kan itti aanu immoo waggaa jaaffaa keessa jirra yaada kana calqabnee gara wanna silaa yaadne sana hojiirra oolchutti deemuun nurra jiraa kan jiru. Kanaaf yaadni jiru barattaanu kana 2020 wanna tokko hojjennee mana waldaa Oromootiif mana bituu barbaachisaa yaada jedhu jira karaa jaarsoliitiin. Egaa isa miseensa waldaa wajjinis yeroo tokko mari'annee irratti eenyu jenna. Yeroo ammaaf yaadni jiru 2020dha. Horiin totaalin tilmaamnu mana bitachuudhaaf dandeettii keenyas yeroo laallu 700,000 kan jedhu yaadne sanaaf 30% down paymentiin gara 210 ta'a. 490 waan akkasii yoo liqeeffannee sana bituu hin dandeenyaa jechaadha. So down paymentii sana bira gahuudhaaf sila 110 baankiidhaa qabna jedhee miti. Kanaafuu 99 so ishee gaadha. Akkuma guutuu dandeenyaa miti. Natayera. Fratani miti. Tolega. Kanita. So kana fe kana hojjechuudhaaf yeroo hafe kanatti bara dhufu keessas $1 contributionii keenya itti fufnaa waldaa Oromoo fi waldaa kan biraayis gargaarsa hin gaafannaa yaadni jedhu jira. Maybe fundraising kana sitti fufuu hin danda'ama. Garuu wanni guddaan miseensa waldaa keenya wajjin mari'annee waa tokko irratti walii gallee murteessinee gara fuulduraatti deemnaa yaadni jedhu jira. Egaa sana yoo goone mana waldaa Oromoo bitachuu yookaan ijaarrachuu dandeenyaa jechaadha. Hin dandeenya yoo jennee yoo waaqa abdannee hojjennee hin ta'a. Maaliifin karaa nama ammaatti deemnee salphaan gargaarsa waaqaati. Kanaaf gabaabatti kanuma eebbifama. Maakanitoo ta'ii keenya fi karoora mana qabaachuu keenya akka galmaan nu geessiftan isin gaafannaa. Eebbifama bakka nagaan dhuftan. Tartiiba isaa illee hin jenne odoo fannoo hin jalqabne maal sitti fakkaatu gorko. Gaariidha. Sana dura waan tokko dubbachuu barbaada. Taatela waaqayyo si haa eebbisu silamuu waan tokko jedhu duruu naan taatu waan kuni waa gootanii natti kennitanii. Okay. Gaafa waggaa 10 baranaa waa'een waldaa kanaa ka'u waa lama waan yeroo tokko jechi nama ajjeesasii nama fayyisasii jedhu waan taaddalaan jedhe tokko irraa fadhu gaafas
mandubee namaatii baana. Meenatti maamii maal jedham? Meerra raadiyaa. Mandubee namaatii baana. Nan guggubiin akka mana kiraa mandubee nutis nama mana bitannee ofii keenya mana keessatti galaarra jirra. Hamma yoomitti waldaa namaa keessa keenya. Hamma yoomitti waldaa Oromoo jedhamee irratti barreeffame tokko keessan dhaqnu kan hawaasa keenyaaf ta'u, kan saba keenyaaf ta'u, kan gaafa gammachuu, gaafa gaddaa, gaafa hundumaa keessatti wal arginu. Manni keenya fagoodha. Iddoo mana hundumaarra deemurra iddoodhuma kanatti hangodhanne tokko waan hundumaayyuu waan jedhu hedduu galeessa godhanne. Kanaaf egaa har'a waan kana handhiyeessine obboleessi keenya irrattaan waaqayyo haa eebbisu. Maalirraa haa kaanu itti fannoodha? Fannoodha na eegalle. Okay, qophoftaniitoo? Okay. Fannoon kun maal jedhamee naa dubbisi? For God so loved the world that he gave his only son. Waaqayyo Yohaannis 3:6 akkuma hundumti keessan waaqayyo addunyaa kana hundumaa waan jaalateef ilma isaa tokkicha dabarsee kennee jedha. Ilma isaa tokkicha dabarsee kennee jedha. Namni kana doolaarii 100 mana kootti fudhadheen galaa kan jedhu isin keessaa akkatti inni bareedu laala. You can put it in your Direction it at I think she can all get Tole hudda. doolaarii 100 Mangistu. Oh, Mangistu Betul. Betul. Ani itu pada mana pun pernah jadi kanan tu. Mangistu doolaarii 300 jedhe. 350. 350 anumatu fudhata. Shantama. Ay, beranu tu berarti agak nanti fakar. Beranu berarti enggala. Ini wan ma fe yo to de no berarti dabarse inkinno. Mesti kan ni jadi. Akkas jedheen. Garmani. Di pashamu. Makin nuna ada jeraka malu candur komisi sarekan. Kana. Abang kinasa. Kuni kan koti. I know. Hawanida after akuni jedera. Kana wani jedera. Lakau chalka bukot. Dolari ipashan. Waldaa Oromootiif yoom kenni maal qaba? Maqaa Oromootu iddoo sana dhaqa, saba Oromootu iddoo sana dhaqa, ijoollee Oromootu iddoo sanatti guddata. Ijoolleen keenya achi keessatti wal jaalatu, waliin guddatu, wal fuudhu, kabajaa arganna. Iddootti kan boontuu ta'u miti. Iddootti wanni adda addaa ta'u miti. Kanaafi waldaa kana wani ijaare maalii jedheera abbaan kennasaa? Lakkaa'uu calqabuu kooti. Toko Namni biraa harkaan arga. Gummaan mandiri mus mandiri. Galmaan fi fudhateen galu kuni kan keenya. Jetti seenaan. Unutu fudhata jetti seenaan. No way. Seenaan kan kooti. I deserve to have this in my bedroom. Jettetti. Seenaan fudhachuuf. Akkuma argaan isaa achirratti jedhutti waaqayyoon tokkicha dabarsee kennee kanaafuu anis ergaa akkanaa kana 50 yoo fudhee baay'atu waldaas nan gargaaraa itti namni biraa. Ani kana dabarsee seenaadhaa kennuudhaaf tokko seenaan fudhattee manitti galuudhaaf tokko Akka haaraa. shaniif shantamii shanii anatu fudhata
jedheera miti kun. Lakkaafi. Lakkii kana namni narraa fudhatu hin jiru, no matter what, this is belongs to me jedhe. So miti kun fudhachuudhaaf tokko. Miti kun fudhachuudhaaf tokko. Kagala Hinsa 600 Abban Kinasa kana almatu fudhatee tokkala, I'm sorry guys jedheera. Abban Kinasa fudhachuudhaaf hawanii wajjiniin tokko. Yesu fitti. Lama. Jahaaf shantama jedheena. Seenaani kuni kanuma kootii jalanan dhama'iina. Give up itti dhibba jahaaf shantama. Kan kootii. Ammumaayyuu kaasiitii deemni qorra kaayii naan jedha fuula ishirraa immoo dubbisu. Miti girma. Nasaamuuf jedha. Tokko seenaaf girmaa fudhachuudhaaf. Lama. Baay'ee bareedduudha, baay'ee gaariidha. Dabarsinee isinii kennuu keenya sadi fudhatanii. Seenaa fi girmaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Intaanee yookaan fudhatan. Ilaamee mamoo. Maaltu baatama kanatti? Meenatti maa? Angga. Ayyaanni kaleessa malee dheengaddaa kabajame maal jedhama afaan Oromootiin? Qaammee. Gaafa qaammee. Qaammee. Ingichaa fi qaammee. Ingichaan ganaan. Qaammeen dheengadda kabajame. Gaafa qaammee dubarri kana baatti deemti. Miti? Gaafa ingichaa seeyye. Oguun kaasina. Kanaafi aadaa Oromootii alaabaa abbaa gadaatu irra jira. Nuti doolaarii 100 akka caalataa irratti baasnee jirra. Namni doolaarii 100 nuu kaffalee fudhatee galuu danda'a. Kaasuun 200 natti fudhata. 200 kaasuun. Kaasuun 200 natti fudhata. Ni argisiisa. Okay. 250 kan kooti. Maayoo fudhattu. Inni dhama'iina kuni manuma koo keessatti gala shallama baadayyuu irraa. Jette faantuun miti? 500. Shanta. Doolaarii 500 ishii bareedduu kana anumatu fudhata. Jette kaa'e. No faantuun. Ani lakkaa'uu calqabu gooti. Maaliif yoo turee na turiiti faanta'e. Namoonni faantuu biitii gochuu barbaadan jirtu. Faantuun isa kana 500 jetteetti tokko. Doolaarii 500 tokko. Sina kan jira. Jallisina. Lama. Doolaarii 500 hin bareeddi moo faantu dhugaa? Garaa nama nyaatti. Hin jaallu. You deserve more than this. Doolaarii 500 sadi. Ishiin bareeddi. Waan dhabdu. Moo booshan namaatti kennan ammumaa. Amma immoo danda'ama. Mallattoo aangooti. Mallattoo ufna qabdi. Ulummaa ishiitti ulummaa ishii miti kan nuti ilaalu. Kanaaf 600 nan fudhadhaa jedhe baastan.
Namni biitii gootan jirtu? Okay. Dhibba torba. Yeah, dhibba torba. Lafaa isin ba'uuf jiran dhibba torba. Pastor Mukanan dhibba saddeet jedha Pastor Mukanan. Lakkoofnu moo amaan dhibba torba. Dhibba saddeet. dhibba sagal kasii dhagee dhibba sagal. Dhibbi badde. 1,000. Maali waldaa kootii fi ofii kootii fi iyyuu dabarsee of kenneera. Kana ana wajjin hin dorgomiina callisaa ijaarra jira Pastor Mukanan. Kuma tokko. Darbinee garuu deemuu hin dandeenye. Maaliif shallamaan duratti waa'ee kaachaa dubbachaa irra ture? Yeroo dhumaa waan ta'e darbinee fiiguu qabna. Paastoriin isoo kaachuu dadhabe bira darbanii deemuu dabar. Kana paastoriidhaa kennuudhaaf tokko akkan argan. Okay. 1,050. Kuni kanum kooti paastorii naadii si naa eebbisi. Nafaanaa dorgommii keessa hin seenini. Ifama garuu gaafateera. Kana fannoon man irratti isin irraan fudhadhu malee inni kun kan kooti. 1,100. Doolarii 1,100 kanum kooti tajuuko naan mormii kanarratti. Kun dorgomuu dandeessa. Pastor Mukanan kana fudhatee galuudhaaf tokko. Fudhatee galuudhaaf tokko. Lama. Israel akka inni dhufe iyyuu namni hin argine. Ani garuu argeera. Anatu 1,250. Waldaadhaa kenneera. By the way, waan dubbachuu barbaadu achirratti yommuu konkolaataa nuun kenne sana iddoo dhaabbannu dhabnee waan inni achirratti illee gatii inni achirratti kafalee Waaqayyo si haa eebbisu. Namni makiinaa namaa kennee nuti irraa fudhachuu dhiisnee achi godheeti faayinaalii ofiisaa gurguree horii isaa moluu kenna. Nuti as waldaadhaa kenninee waan tokko gochuudhaaf sagantaa baafannee ture. Waaqayyo si haa eebbisu. 1,150 fudhadhaa. Dr. Israel, I'm sorry, jechaadha jira. Harka haaraa hin fudhanna. Walitti 300 dabalee paastorii keenya fudhatanii. Walitti 300 meerri naa herreegaa meeqa? 550. 1,200 dabalti 1,300 Pastor Mukanan fudhatee gala kana. Akkasittanii? Kana paastorii fi ABC fi ulee abbaa gadaa paastorii fudhatee too haa galu. Kanaafuu lakkaa'ee fi naannicharra jiru. Lakkaa'uuf jirra. Pastor Mukananiif kennuuf tokko. Lama. Dabarsine kennuu keenya xilaawwan hin gadhiisu 1,500
Wanni sinasiyachi wanni goota waan tokkichi hin jiru kana anumatu fudhatee gala. Ani kanan dura iyyuu waldaa kanaaf komiitii ta'eera. Kanaafi na saamuuf hin barraaqatu jedha. Jira namisa dura dhaabbatu. 1,500 anumatu fudhatee gala waldaa kootii. Ijoolleen koo keessatti guddatu. Sagantaa baay'een qaba seenaa gara fuulduraa sittiin ajjechaarra jira. Keessattuu warri dargaggeessaa 1,500 tokko 1,500 obboleessa keenyaa kennuudhaaf lama xalaa'ooniif kennuudhaaf 1,500 Sadi. Yes. Kasi ko na. Dahil tinggal kami. Gede na. Mula ka. Masih terus desi mana boleh? The winner is number 36. Oh, yay! Oh, laptop bicara. That's good. Jangan lama faksadafan boderet bayawan taif tidak sunan sagantai dalu tidak bina sanindura first place wineri laku sakesa babe cara lamang ada Tuhan taif. Yemu itihan cara nama kakak wali farna sagantan jangka batana kamar kota dari sinawars. Hari kita mesti ini cara Roni ada nama diri mana? Kenapa you kau tu bakal sama kena diri? Alaabaa Oromiyaati kun waa baay'ee dhabbannaa waa'ee kanaa dubbatanii jiru kan isaan dubbanni qoricha guddaa ta'uu sana qabadaayi dhibbaaf 50 naa kaa'e. Baay'isan akka baay'isan guddaa hin argamu jechaadha. Story. Ika torba. Ika torba. Gaaf 50 waan bareedaa kana gaafii 50 qaburra jira. Gaaf 50 Gaaf 50 caaltuun eessa dhaqan lakkoofne? Gaaf 50 Sadi. dhibba torbaan ani nan fudhadha. Dhibba torbaan ani nan fudhadha. Ati lakkaa'e. Obbo kennuuf tokko kana Waa barbaadee ani matti kennuusa. achi harkaan argatino
Dhibba dabalee fi ayyoo caatuudha. Dhibba torbaaf shantama taa'u dhibba dabaluu jechuudha. Tim caatun dhibba torbaaf shantamarra obbo Ilkoon dhibba torba. Akkasiin Shantamaa sin caatu. Bisa. Baadaan dhibba jaha biyya bishanii dheeraa dhibba lama dabalee dhibba saddeetii biyya bishanii. Oh my goodness. Tim sadi asli kita anak anak Ibba saddeetii shantamaan tim caatun busan. Eenyudhaaf caatuudhaaf dhibba dabalee. Deebi hinganaa ganaadha. Ini kalau dabalatee kormas tim caatun kuma tokkoon fudhachuuf qophaa'aa jiru. Baay'isaa sorry. Adeem. Lakka. Dhaabbatteetti ishiin. Takkaarra. Tapi baik untuk saya. Tim caatu tokko deemaa jira. Kuma tokko dhibba tokko jechuu ishee Dhibba tokko irratti dabala. Baay'isaan irratti kuma tokko dhibba tokko shanii. Tiimiinsaa. Saddeetii digdamii shanatti dhaabbatee baay'isaan itti dabalee kuma tokkoof dhibba tokkoof doolaara shaniin ga'ee jira. Ofiiftiin baay'isaa dha. Sagantamatti dabalee fi baay'isaadha kuma tokkoof dhibba tokko haa ta'u. Dhibba tokkoof shantama ga'eera. Kuma tokkoof Sagantamii shanitti dabalaa. kuma tokkoof dhibba lama ta'e jechuudha. Sagantamii shantama ta'an Sagantamii shan baay'isaadhaan dabalaa. kuma tokkoof dhibba lama tiin baay'isaan dursaa jira. Yes. Tokko dabalteef meeqa turte jaalladha? Kuma dhibba lama taata sorry amma sin masin dursa. Yes. Sirriidha. Ta'uu abbaan tokko firii gochuu qaba. Congratulations dursaa jirtu. Meeqarra jira tiin baay'isaan? Ol kaasa dubbadda addana bareedu bala. Kuma tokko dhibba lamaaf doolaara shan tiin caatu. Kuna wajjin jira tiin baay'isaan. Baay'isaan kudhanii wajjiniini. Warra reegaa sun gabaadhaa. Meeqa taa'amuu shantama dabalta. Kuma tokkoof dhibba lamaaf shantamii shan tiin caatuun dursaa jiru. Meeqa? Kuma lamaaf? Deemuuf jira. Alakkoonu tiin caatu. Yeroo deemaa jiru. Yeroo keenya deemaa jira daqiiqaa shan Asirratti maal jedhu? Hambaa isaa irratti birrii 45 dabalee kuma tokkoof Dhibba. dhibba sadii. Inni Muraatii dubbisa. Raayini kan murteera waan ta'eef. Abbaan wal fudhachuuf kumaaf dhibba shaniin tokko. Abbaan wal kumaaf dhibba shaniin fudhachuuf tokkuma ammas. Gubboo barbaadatan. Kennitan dabarsanii tole akkasii kennitan anis nan kennaa. Kumaaf dhibba shan abbaan wal fudhachuuf lama. Koppiidhaa abbaan wal. Namni qophaa'ee jira. Hin jenne ani. Hin jenne ani. Tole abbaan naa ol kumaaf dhibba shaniin sadi.
argitanii amma. Nu sagantaa keenya galmaarraa goolabnee irraa Hundi keessan baay'ee galatoomaa. galatoomaa eebbifamaa. Warri aartii illee jaalatan akkuma Musaamal jedhan weebsaayitii irratti illee gurguru. Weebsaayitii gaafatanii ofiin isa quunnamtanii aartii kana bitachuu dandeessu. Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamaa. Vaaliin isaa baay'ee gaafa namni giraajuweetii godhachuu keessatti selebireetii goona gaafa namni selebireetii goona dhuma caalaan isheen keessatti gaafa keessaa baay'ee iddootii baafnee wal awwaaluu qaba. Reeffa baay'ee kanaa booddee olii gadi deemuun barbaachisu. Maqmaaqsa ta'eera jecha namni bakka tokko dubbadhee jedhanii. Hamma jiraanne beekna malee hamma jiraannu hin beeknu. Baay'ee very fragile wanta ta'e baanneetu totocho'aa jira. Even when I'm alive. But I have to tell today, we all are very fragile. Akka hanqaaquu caalaa nama lafa buruqee of dandeenya. Hundi keenya amma foon keessa lubbuun keessa jiru duwwaa. Kanaafi waa'ee mana kanaa yoggaa yaaddanii just put your emotion into the system. That's what you guys are doing. Let's do forever. We will not be distracted by any situation. Distracted kanaaf jenneetu qooda sadii dadhan gadaa yoo yaadattu ta'e gara haasaa keessa waan itti dandeedha. Tiishartii adda addaa qabu suuraa ture. Bara nama waan tokko kaafu. Wanni nuti kaafne kuni yoggaa irratti mari'annu calbaas irratti namni hundumtuu barbaadu. Asirratti maatimaatiksii isaa hojjetamee agartanii. Mootummaa keessatti doolaara kuma dhibbatu barbaachisa daawwatee jettii sana gargaaruudhaaf. Har'a yoo hojjenne malee boruwaa gochuu hin dandeenyu waan ta'eef waan time donation kan jedhamu kana guca kana qopheesse. Gucni kun namni haka sababii adda addaa irratti hirmaachuu hin dandeenye. Maybe by the end of this year, maybe today, maybe the next 6 months ta'uu danda'a. Garuu waada itti gallu guca tokko qopheessine. One time donation. One time commitment. Birrii 50 kaasee humna kuma lamaa jira. Aasirsa jennee immoo namni kuma sadis kuma kudhanis kaa'uu danda'u. Too waaqayyo nu gargaare miliyeenerii nu keessa jiraate manaa nu rakkatu. Egaa hamma miliyeenerii nu keessa hin jirretti biriyaantii nu keessa jiru. Ameen. You guys are brilliant, I mean. We all are brilliant. We are not brilliant, we're brilliant. So what we can do, we can make a commitment. One day, okay, so if you're commitment. It's not a family commitment. It's an individual commitment. Individual commitment of Ganjal Akamati activity. It doesn't matter. Commitment, 100% participation in Barbari. Waldaa nasbaniitii turuudhinii jennaan sagantaan dhufte keessaa tokko kanadha. Waraqaa kana labsinaa dhumar humnaannessinaa jaarsoliin iskiriiptoo wajjiniin qabatanii jiru. Kanaafi wanta waaqayyo keessan kaa'ee waldaa keessaniif gumaachuudhaaf waraqaa kana waldaa jechuudha. Kanumadha. Kanatti aansee yoggaa isaan waanii jedhanii yeroo ixaan inni lammaffaa fi sadaffaa yoggaatti dhiyaatu ta'a isa booddee ida'anii hunduma isaanitti manii sagantaa keenya hin goolabnaa. Egaa mana eeganii saniif gochuu godhanii harka waan gooneefi isaan manaannessanitti faarfannaa dhaga'uu dandeenya. Warri tekniikachi faarfannaa nu gadhiisu iskiriiptoon dhufaa jira. Waraqaan kun akkasiin biradda. Carraa lammaffaa kalee printeeriidha. Printeriin achi jira. Abbaan carraa ijumaa fudhata jechuudha. Kan tokkoffaa ta'ee namni tokkoffaa carraa kana keessa jiru warra hafaniif ba'a jechuudha. Eenyu bakka waa ilaaluuti.
Sagantamii afur. Yeroga in galgala kana itti dabalamu kuma dhibba tokko shantama haala jirreechaan ammas waaqayyo gaddaa gadhiise. Kanneen galgala kana namni bara darbee baay'ee ajaa'ibsifannee kuma digdama reenjii godhee ture. Har'a immoo isa bara darbe hojjenne dabili taasifnee lakkoofsa namni maatii fudhanne inni baranaa inni galgala kanaa isa lakkoofsa bara darbee hin caalu. Kanaaf har'a kan jiru maalinni namni asitti argamne kan irratti hirmaanne kun hundi keenya iyyuu keessa keenya kan ta'e guddaa sin galateeffannaa waaqayyo faanaas naa eebbisu yeroo keessa fudhatanii yeroo haati keenya yoo dabarsine illee iddoo itti dhiphatin sagantaan kun akka milkaa'u obsa godhatanii kana gochuu keessaniif waaqayyo isin eebbisu kan hojjechuu barbaada. Namni jiru kun obsa amma jiru kun yoo walitti dhufe tokko taate waan guddaa hojjechuu kan dandeenyu gargaara kan tajaajilanii jirra.